Dhiironni yeroo walqunnamtii saalaa raawwatan rakkoo daftanii xumuruu qabdan sirreessuuf nyaatota nama isinitti himu kana fayyadama. Rakkoon walqunnamtii saalaa irratti dafanii xumuruu yookaan immoo premature ejaculation rakkoo dhiironni baay'een itti rakkatan yeroo ta'u, rakkoon fayyaa kun yaalii fi furmaata of danda'e kan qabu yeroo ta'u, garuu dhiironni baay'een rakkoo isaanii kana mana yaalaa deemanii isaa ta'u ogeessa fayyaatti simachuu waan qaana'aniif rakkoo isaanii kanaaf furmaata otoo hin argatiin hafu. Furmaanni yookaan yaaliin walqunnamtii saalaa irratti dafanii xumuruu sadarkaa afur kan qabu yeroo ta'u, inni tokkoffaan nutritional therapy yookaan immoo nyaatadha. Inni tokkoffaan watermelon yookaan habaabii yeroo ta'u, habaabiin of keessatti amino asidii citrulline jedhamu waan qabuuf, citrulline immoo blood vessel sirriitti akka banamu gochuu fi marsaan dhiigaa gara qaama saalaatti jiru akka dabalu gochuun rakkoo walqunnamtii saalaa irratti dafanii xumuruu sirreessuuf sin gargaara. Lammaffaa immoo muuziidha. Muuziin of keessatti vaayitaamin B fi pootaasheemii waan qabuuf, akkasumas hormoonii yeroo yaaddoftan oomishamu sana gadi buusuun walqunnamtii saalaa irratti daftanii akka hin xumurre sin godha. Sadaffaa immoo avukaadoo yeroo ta'u, avukaadoon of keessatti vaayitaamin B6, fooliik asidii fi mineraalota baay'ee waan qabuuf rakkoo walqunnamtii saalaa irratti dafanii xumuruu sirreessuuf sin gargaara. Yaaliin yookaan furmaanni walqunnamtii saalaa irratti dafanii xumuruuf kennaman kan biroo immoo behavioral therapy, psychological therapy fi drug therapy yookaan immoo qorichoota garaagaraa fayyadamuun sirreessuun ni danda'ama. Ergaa fayyaa kana yoo dandeessan sheer godhaa. Gaaffii fi yaada keessan koomentii irra naakaa. Halkan gaarii.